Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan roobii waxabajjii 23 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 16 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Kaleessa magaalaa Maqalee irraa gara lixaatti kan argamtu ganda Togoogoo Idaagaa Salus jedhamutti uummata gabaaf yaa'e irratti haleellaa xayyaaraan geggeessameen lubbuu namaarra miidhaan ga'uun ibsamee jira. Ajajaan olaanaa raayyaa ittisaa Itoophiyaa immoo hidhattoota irratti malee namoota nagaa irratti haleellaan hin geggeessamne jedhu. Gabaasaan gumii mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaatti galfame tokko mootummaan Eertiraa lola biyya Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti geggeessame keessa seene lammiiwwan Eertiraa kanneen baqatanii Tigraay keessatti dahata gaafataa jiran irratti dhiittaa mirga namoomaa jajjabaa raawwate jedha. Koomishiniin poolisii Itoophiyaa lammiin Ameerikaa taajjabbii filannoodhaaf dhufee kutaa siree hoteela isaa keessatti du'e argame sababaan du'a isaa kan uumamaa ta'uu ragaan hospitaalaa mirkaneesse jedhee jira. Kanneeniif kabroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Biraan Hayiluu, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara Bafqaaduuttan sin dabarsa. Akka mooltan amma oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina. Tigraay keessatti haleellaa xiyyaaronni waraanaa mootummaa Itiyoophiyaa magaala Tagoogon jedhamu irratti raawwataniin namoonni hedduun du'uu isaanii gabaasonni namootan ijaan argan waabeffatan ibsaniiru. Guyyaa saafaa sa'aatii 7 irratti haleellaan raawwatame kun bakka gabaa keessa akka ta'e namoonni ijaan argan kun himaniiru. Hojjettoonni dhimma fayyaa akka jedhanitti waraanni Itoophiyaa akka ambulaansiin darbee namootan miidhamanii hin gargaarre dhorkaa turan. Dubbii himaan waraana Itoophiyaa Kolonel Geetnet Adaanee alkallattiidhaan waa'ee dhimma kanaa tuquu isaanii dhaabbanni oduu Rooyiters gabaaseera. Akka Rooyiters jedhetti Kolonel Geetnet haleellaan sun ta'eeras hin taanes hin jenne. Haa ta'u malee haleellaan xiyyaaraa qaama lola idilee akka ta'e dubbatanii sibiilota irratti miidhaan ga'ee akka hin jirre himaniiru. Erga bitootessa darbee lolli mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti jalqabameas Tigraay waraanaan jeeqamaa jirti. Dhimma kanarratti gabaasa bal'inaan qophaa'e gara boodaa isinii dhiyeessina. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis filannoon Itoophiyaa keessatti torban kana taasifame akka rakkoo waldhabiinsa biyyattii keessa jiru hiikuu hin dandeenye himan. Niid Piraayis gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii kennan irratti adeemsa siyaasaa bal'ina qabu, isa marii waliigaltee akkasumas walhubannoo qabu irratti hirmaachuun caalaa barbaachisaadha jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis dimokiraasii jabeessanii waldhabiinsa sabaa fi sablammii adda addaa keessa jiru hiikuudhaaf mariin siyaasaa hunda hirmaachisaa ta'e akka taasifamuu qabu gaafataniiru. Dhaabbanni wiirtuu Kaarter yookaan Kaarter Center jedhamee beekamu lammiin Ameerikaa fi hojjetaan isaa wixata dheengaddaa Itoophiyaa keessatti du'anii fi gadda itti dhaga'ame ibseera. Akka ibsi Kaarter Center irraa ba'e kun jedhutti namni Joon Maars jedhamuudhaan beekaman dhimma filannoo Itoophiyaa hordofuudhaa fi hojjetaa Kaarter Center ta'anii erga Itoophiyaa deemanii booda sababa hin beekamneen hoteela isaanii keessatti du'anii argaman. Joon Maars akka jaalala Itoophiyaa qabanu kan dubbate ibsi kun dhimma mirga namoomaa haqaa fi dimokiraasii Afrikaa bahaa irratti Kaarter Centerii wajjiniin bara 2005 hanga 2008tti akka hojjetan ibseera. Akkasumas bara 2008 amma 2009tti garee Kaarter Center hoogganuudhaan filannoo biyya Gaanaa irratti hirmaachuu isaanii ibsi kun himeera. Dhaabbanni Kaarter Center du'a Joon Maars ilaalchisee maatiidhaa fi firoottan isaaniitii fi gadda isaa ibseera. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis waa'ee du'a lammii Ameerikaa Joon Maars VOA'dhaan gaafatamanii du'uu isaanii akka beekanu dubbatanii
kabaja maatii isaaniitiif jechuudhaaf waa'ee du'a isaanii ilaalchisee waan biraa akka dubbachuu hin dandeenye himaniiru. Dhaabbanni Gamtaa Afrikaa fi Baankiin Addunyaa talaallii dhibee COVID-19 lammiilee Afrikaa miiliyoonii 400 fayyadu bituudhaaf raabsuu irratti waliigaltee waliin hojjannaa uumuu isaanii ibsaniiru. Hooggantoota Baankii Addunyaa keessaa tokko kan ta'an Axel van Troonsberg akka jedhanitti Baankiin Addunyaa gargaarsa doolaara biliyoonii 2 fi talaallii Joonsan & Joonsan isa al tokko fudhatamu dooziin miiliyoonii 400 Afrikaadhaaf kennamu. Gargaarsi kun tatamsa'iinsa COVID-19 isa dambalii sadaffaa ittisuudhaaf kan ooludha. Yeroo ammaa lammiileen Afrikaa harka 100 keessaa harki tokko gadi qofti akka tajaajila talaallii argatan kan ibsanii hangawaan Baankii Addunyaa Alex Van Afrikaan gara moggaatti dhiibamuun ishee dubbatanii waan sirrii hin taane kana sirreessuun akka barbaachisu himaniiru. Dhibeen kun dhibee addunyaa maraati. Falaa fi furmaata addunyaa maraa barbaachisaa jedhan. Gargaarsichi karoora Afrikaan qabdu isa bara 2022tti lammiilee Afrikaa harka 100 keessaa harka 60 talaaluudhaaf qophaa'e hojiirra oolchuudhaaf gargaara. Baankiin Addunyaa amma dhuma ji'a waxabajjii kanaatti biyyoottan 50 keessatti sochii talaallii farra COVID-19 bituudhaaf raabsuu deggera. Kana keessaa harka 3 irraa harki 2 kan Afrikaati. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken walgahii waa'ee biyya Liibiyaa irratti mari'atu irratti hirmaachuudhaaf Jarman magaalaa Berliitti argamaniiru. Akkaataa walloleensi Liibiyaa keessa jiru dhaabbatee mootummaan tasgabbaa'ee ijaaramuu danda'u irratti walgahii mari'atu kana kan qopheessan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi mootummaan Jarmanii waliin ta'uudhaan. Liibiyaan biyya walabummaa tasgabbii fi nageenya qabaachuu dandeessu gargaaruudhaan akka isheen fuula duratti tarkaanfattu gochuudhaaf carraa jirutti fayyadamuu hin dandeenye jedhan Antoonii Bilinken erga ganama har'aa ministeera dhimma alaa Jarman Haayikoo Maasii waliin marii taasisanii booda. Bilinken Haayikoo Maasii waliin ibsa gaazexeessootaaf kennan irratti egeree nageenya Liibiyaa mirkaneessuudhaaf dhukaasni dhaabbatee akka humni alaa biyya sana seenuu danda'u irratti waliigalteen akka jiru dubbatan. Bara 2011tti hokkorri naatoodhaan deeggaramu uumamee yeroo dheeraadhaaf biyyattii hoogganaa kan turan Muammar Gaadaafi aangoorraa bu'an. Erga yeroo sanaatii asii mootummoonni xixiqqoon ijaaramanii wal waraanaa erga turanii booda ji'a onkoloolessaa keessa waliigaltee dhukaasa dhaabuu fi akkaataa hidhattoonni lammii biyya alaa warri bitamanii waraansa irratti hirmaachaa turan ji'a 3 keessatti Liibiyaa gad lakkisanii ba'an irratti waliigalteerra ga'uu danda'aniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf isiniif qopheessine kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin nu wajjin tura. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Kaleessa magaalaa Maqaleerraa gama lixaatti kan argamtu ganda Togoogoo Daaggaa Salus jedhamutti uummata gabaaf yaa'ee ture irratti haleellaa xayyaaraan geggeessameen lubbuu namaarra miidhaan ga'uun ibsamee jira. Namoonni haleellaa sanaan miidhaman gara wallaansa fayyaatti akka hin geessamne ambulaansonni loltootaan dhorkamanii turan jedhan namoonni ijaan argan. Ajajaan olaanaan raayyaa ittisaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa immoo hidhattoota irratti malee namoota nagaa irratti haleellaan hin geggeessamne jedhanii jiru. Gabaasaa Murgeetaa Asxaa Maqalee irraa ergeef kan Eezer Murdook Finfinnee irraa gabaaste jaallanneetu walitti qabee dhiyeessa. Magaalaa Maqalee irraa gama dhiyaatti fageenya kiiloomeetira 25 irratti kan argamtu aanaa Indartaa ganda Dabra Naazreet Togoogaa Idaagaa Sulus lafa jedhamtutti haleellaan samii irraa gaggeeffamu kanneen ijaan argan dubbatanii jiru. Haleellaan kunis kibxata kaleessaa naannoo walakkeessa guyyaarra uummata gabaaf yaa'e irratti gaggeeffamee jedhu. Haleellaa kanaafis namaa fi beeladaalee irratti miidhaan dhaqqabuu dubbatan. Buna gurguruun ka jiraattu Birhaan Gabrahiyoot akka jetteetti achuun jiraadha mana keessan ture. Jalqaba gabaarratti booda immoo manneen samiirraa haleelan harki koo cabeera. Namni qaamii ciccite hedduu jira. Iddoo tokkorraa kaanitti ce'uun bakka kana dhufee jetti. Bakka haleellaan kun dhaqqabeetti namoonni wal'aansa fayyaa hin argatin akka jiran dubbatteetti. Naannoo sanarraa wal'aansaa fi hospitaala Aayidar kan seenan namoota 5 ta'uun kan ibsame yoo ta'u
Isaan keessaa tokko daa'ima umrii waggaa 2 fi baatii 4ti. Dooktorri daa'ima kana ilaalan Gannat Balatsaa akka jedhanitti guyyaa gabaa ture. Abbaa ishee waliin suuqii keessa turan dhuka'aa faca'eetu ishee rukutee jedhanii. ፍንጣሬው በሆዷ ነው የገባው በመተንፈሻ አካሏ Faca'aan sun garaa ishee rukutee somba ishee keessa ba'e. Dhiigi waan ishee barbaachisuuf kennameefi sana booda oguma baqaqsanii suphuun yeroo ilaalamtu iddoo baay'ee miidhamuun ishee beekameera. Mar'umaan tiruu fi foon mudhii ishee keessa miidhaa qabdi. Afuura baafachuu dadhabdee ujummoo ittiin afuura baafatanii gargaaramti jedhan. Abbaan mucaa kanaa miilla isaarra rukutamee miidhaan kan irra dhaqqabe yoo ta'u akkuma warra kaanii tajaajila fayyaa akka hin arganneef daandii irratti dhorkamee jedhamee jira. Namni uffata gurguruu fi magaalaa Maqalee irraa iddoo sana ture Nagaasii Barhee akka jedhetti namni 3 isa biratti du'anii argeera. Hojjetaa matuu jirru xayyaarri dhuftee nu haleelte. Jalqaba nan kufe namoota hedduu harkisaa turan anomaan jedhu waan hin tureef socho'eeraa jedhe. Beeladaalee fi harroonni du'aniiru. Baay'eenis achitti hafan nama gabaaf dhufe malee hidhataan tokkoyyuu hin turre jedheera. Wal'aansaaf ennaa deemnu loltoonni karaa nu dabarsuu didan mana qonnaan bulaa tokkoo eega turre booda eehamamee fi darbuusaa dubbata Nagaasiin. Shofeerri ambulaansii Kaafsuu Tsaggaay jedhamu yeroo 5 deddeebinee deemnus raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa nu dabarsuu didee jedheera. Nu dhorkuu isaanii fi deebiin isaan kennan kan rukutame akka jecha isaaniitti hidhattootaa fi deeggartoota juuntaa jechuun nutti himan jedha. Kibxata kaleessaa guyyaa haleellaan xayyaaraa haawuzeen irratti gaggeeffamu waggaa 33ffaan kabajamee waajiroonni baankiiwwaniif kanneen fakkaatan cufaa lafa oolanitti haleellaan ammaa kun immoo gaggeeffame. Jeneraal Biraanuu Juulaa waa'ee haleellaa kanaa gaafatamanii kun hidhattoota irratti gaggeeffame malee siviilota irratti miti. Kun oduu diinaatii jedhan. Haleellaan kunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti waaree booda sa'aatii 10 irratti malee walakkeessa guyyaa miti. Sa'aatii 10 irratti immoo gabaan hin jiru jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Gama kaaniin yeroo ammaa Finfinnee keessa ka jirtu oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezar Mardag waa'ee walwaraansa haaraa Tigraay keessaa waan beektu yoo jiraate gaafatamtee nama tokko bilbilaan magaalaa Addigraat irraa dubbiseen ture. Innis akkas naan jedhee jette. That city over the past few days has, according to him, changed hands twice. There's been some violence. Magaalli sun guyyoota darban xiqqoo keessatti haala lamatu mudateen hooggarri yeroo baay'ee wal waraansa hin qabne tureera. Akkuma ati jette immoo iddoo biraatti haleellaan samiirraa gaggeeffamuu fi daandileen cufamuu gabaafamaa jira. Namnaan bilbilaan dubbise sun akka jedhutti loltoonni TPLF kanneen waraanni Itoophiyaa duraan achi baasee ture deebi'anii dhufan. Magaalaalee iddoo sanatti dhiyeenya qaban keessa loltoonni Itoophiyaa waan turaniif halkan tokkotti deebisanii qabatan. Saala kanaatti immoo loltoonni Eertiraa waan seenaniif TPLF to'achuu hin dandeenye. Garuu Addigiraat keessatti wal waraansi gaggeeffame hin jiru naan jedhee garuu hookkarri hangi tokko akka tures natti meeraa jetteeti. Waa'ee wal waraansa Tigraay keessaa kan ilaaleen Finfinnee keessaa waan dhaga'amu jira gaaffii jedhuuf oduu gabaastuun VOA deebii kenniteen. The people here in Addis are, of course, aware of the humanitarian crisis taking place in Tigray. Uummanni Finfinnee keessaa rakkoo gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa jiru ni beeku. Hedduun isaanii ol kaafamee yookiin afarfamee dubbatame malee akka sana hamaa mitii jedhu. Miidiyaan addunyaa loogii waan qabaniif dararaa Tigraay keessaa ho'isu malee jedhanii amanuu jette. Bara Addawaawii aangoorra ka ture TPLF'n namoonni hidhaman dararaman hookkarri irratti gaggeeffame ilaalcha adda addaa qabaachuu isaanii qabsaa'onni gaazexeessonni hidhamaniif kanneen miidhaman waan jiraniif TPLF isuma duraati waan ta'eef humnooti Itoophiyaa waraanuunsaa yakka jedhanii amanu. Rakkoo uummataa ni hubatu. Dhimmichi akka ilaalcha dhuunfaa namaati. Rakkoon mudates kan TPLF fide malee kan mootummaa Itoophiyaa miti jedhu Finfinnee keessaa jechuudhaan oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezar Mardak yaada ishee xumurtee jirti. Gabaasaan gumii mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaatti galfame tokko
Mootummaan Eertiraa lola biyya Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti geggeessame keessa seenee lammiiwwan Eertiraa kanneen baqatanii Tigraay keessatti dahata gaafatan irratti dhiittaa mirga namoomaa jajjabaa raawwate jechuun balaaleffatee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevarraa ergite tujubeetu dhiyeessa. Dhimma mirga namaa Eertiraa irratti gabaasaa addaa akka tokkummaa mootummootaa akka ta'an Mohammad Abdusalaam Baabikar hojichaaf haaraadha. Bara 2017 keessa garuu biyyattiirra uggura kan kaa'e garee to'annaa akka tokkummaa mootummootaa keessa turan. Kana keessatti baatii sadaasaa keessa hojii erga jalqabanii qabee utuu of hin qusatin hojjetaa jiru. Gabaasa isaanii biyya keessaaf alatti mootummaan dhiittaa mirga namaa raawwatu walumaa gala maal akka fakkaatu mul'isa. There are no tangible signs of progress or concrete evidence of improvement in the internal human rights situation in Eritrea. Eertiraa keessa haalli qabiinsa mirga namaa fooyya'uusaa kan mul'isu ragaa yookaan mallattoo qabatamaan hin jiru. Itti dabalees Eertiraan dhiittaa mirga namaa qabiyyee ofiishee yookaan daangaa ceetee babal'isuudhaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti dhiittaa mirga namaa suukanneessaa raawwatteetti jedhan. Baabikar akka jedhanitti loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiran ta'e jedhanii namoota nagaa irratti haleellaa raawwachuu, walitti qabanii ajjeesuuf hokkara saalaa irratti hundaa'eef dararaa quunnamtii saalaa raawwatan. Baqattoota Eertiraaf kanneen dahata siyaasaa barbaadan illee ukkaamsanii butuu keessatti hirmaataniiru jedhan. Lammiiwwan Eertiraa 25,000 kan keessa jiraatan mooraaleen baqataa Tigraay keessaa Hitsaatsiif Shimbalaan loltoota Eertiraan barbadaa'uun isaanii akkaan yaaddessaadha. Mooraaleen baqataa lamaan naannoo daangaa biyyoota lamaanii irra jiru. I call on the Eritrean authorities to withdraw their forces from Tigray to provide information about the whereabouts. Hoogganoonni Eertiraa humnootii isaanii Tigraay keessaa akka baasan baqattoonni Eertiraa eessa akka jiran odeeffannoo akka kennaniif kanneen hidhaa keessa jiran akka gadhiisaman nan gaafadha jedhan. Haala Eertiraa keessaatti ennaa deebinu jedhan Baabikar oduu gaarii tokkichi isaan qaban Musliimonni 100 ol ta'an Kiristaanonni amantii Ortodoksiif warri Jehoovaa waggoota 20 oliif hidhaman hangi tokko gadhiisamuu isaaniiti. Haala suukanneessaa keessatti yeroo murtaa'iniif hidhamanii kanneen jiran hidhamtoonni siyaasaaf kanneen ilaalcha ofiif hidhaman akka hiikaman illee mootummaa gaafataniiru. Ministiriin dhimma alaa Eertiraa Ambaasaaddar Tasfaa Mikaa'el Garhaatuu deebiin kennan loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraachuu isaanii mul'isu. Gabaasi sun siyaasaaf itti fayyadamame jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Ergamni gabaasaa addaa sun illee gaaffii keessa kan galeef manni marichaa gabaasa sana akka haqu gaafataniiru. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa dhimma kanaaf dhimmoota nageenyaa kan yeroo filannoo kabiroo irratti ibsarra gaazexeessotaaf kenne immoo lammiin Ameerikaa taajjabbii filannoof gara Itoophiyaa dhufee kutaa siree hoteela isaa keessatti du'e argame sababaan du'a isaa kanuma uumamaa ta'uu hospitaalli Phaawulos mirkaneessee jira jedhee jira. Gondar Kaabaaf Shawaa Lixaa keessatti humnoonni hidhattootaa rakkoo uumuuf yaalaniyyuu humni nageenyaa ga'umsaan yaalii kana qolachuudhaan filannichi danqama tokko malee akka geggeessamu taasisee jira jechuunis ibsee jira. Koomishinarri Koomishinii Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Dammallaash Gabre Mikaa'el filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa 6ffaan nagaadhaan xumuramee jedhan. Kan ibsa kanarratti argamtee turte Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasaa qabdi. Filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa Itoophiyaan bara kana gaggeessite filannoowwan kanaan dura darbeerraa karaa nagaa fi tasgabbiidhaan gaggeeffameera jechuun Koomishiniin Poolisii Federaalaa ibsee jira. Koomishinarri Jeneraalaa Koomishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabre Mikaa'el akka ibsanitti filannoon kun karaa nagaadhaan gaggeeffameera garuu bakkeewwan tokko tokkotti rakkoon xixiqqoon mudateera jechuun ibsaniiru. የምርጫ ሂደቱን ለማደናቀፍ የነበሩ እንቅስቃሴዎች አሉ። እንደተገለጸው አንዱ በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር ዳባት አካባቢ የምርጫ ሂደቱን ለማደናቀፍ የተንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ነበሩ። haala filannoo kana jeequuf sosochii muraasni turani. Tokko akkuma ibsame naannoo Amaaraa kaaba Gondar bakka Daabaat jedhamutti sirna filannoo kana jeequuf kan socho'aa turan humnoonni hidhattootaa turani. Garuu hidhattoota kana irratti tarkaanfiin fudhatamee filannoon kun mudaata akka malee gaggeeffameera. Bakka kanatti lubbuun poolisii takkaa darbeera. Gama biroon naannoo Oromiyaa Liibanjaawii bakka Burqaa jedhamutti hidhattoonni shanee ta'uu shakkaman yaalii jeequmsa kaasuu taasisanii isaan irrattis tarkaanfiin fudhatameera. Yeroo kana walitti dhukaasa tureenis miseensi humna naga kabachiisaa darbeeti jira.
Ta'us filannoon asittis itti fufee gaggeeffameera. Kanaan ala bakka maratti humni nageenyaa federaalarraa haga gadiitti waloon qindaa'ee hojjetaa ture. Bakka shakkiin rakkoo nageenyaa ni uumame jedhametti humna gahaatu ramadameeti ture. Kanaaf egaa nagaan xumuramuun danda'ameera. Kanaan alas Shawaa Lixaa Dirreen Cinniitti konkolaachisaan ambulaansii namoota miidhaan irra ga'e adoo gara mana yaalaa fidu hidhattootaan rukutamee ajjeefameera. Kanaan ala filannoon biyyattii bakka adda addaatti gaggeeffame akkuma dhageessan nagumaan xumurameera. Komishinarri Jeneraalaa kun itti dabaluudhaan filannoodhaan booda sodaa nageenyaa jiru irratti akkas jedhanii jiru. ድህረ ምርጫ ጋር ተያይዞ ሊፈጠር የሚችል ረብሻ የሚሆን ሌላ ነገር እኛ አለ ብለን አናምንም። ምክንያቱም በሀገራችን ባሳለፍናቸው ምርጫዎች ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አይነት ልምድ አላየንም። Sichi filannoon booda rakkoonni ka'a jennee hin yaannu. Seenaa biyya keenya keessatti filannoon booda jeequmsaa kan keessummeessaa turre. Amma wanti jiru garuu adda. Hawaasni waan fedhu raawwateera. Itoophiyaan addunyaaf dhaamsa dabarsitee jirti. Kanaaf hawaasni keenya akka nageenyi isaa eegamu fedha. Nuti ammoo muuxannoo nagaa kabachiisuu horanneeni nageenya ni eegsisnaa, hawaasa guulas dhiyeenyaan ni hojjenna. Kana akkasitti hubadhaa. Kanaan ala poolisiin federaalaa poolisii naannolee waliin ta'uun bakka baay'eetti bobba'ee jira. Yeroo filannoo kana jeequmsa kan kaasuu yaalan namoonni 142 to'annaa jala oolanii isaan keessaa 42 adabbii salphaa adabamaniiru. Kunis sirna filannoo kajeeqe hin turre. Hedduun isaanii gorsaan lakkifamanii isaan keessaa kibba Walloo fi Gondar giddu galeessaa keessatti himata filannoo ilaalchisee dhiyaatetu jira. Sana poolisiin federaalaa ilaalaa jira. Kanaanis namoonni 9 to'annaa jala oolanii jiru. Gabaasni himata isaanii boordii filannoof dhiyaate karaa sana ilaalama. Kanaan ala filannoon gaggeeffame kun warra biyya Itoophiyaa firoomfateefis warra diinoomfateefis dhaamsa dabarseera. Hundi keenya kan itti boonnu carraa biyyi keenya itti fooyyoftu bal'aa ta'uu kan itti argine. Kana malees daangaa biyyummaa keenyaa kabachiisuuf humni uumamuu kan itti mirkaneeffannedha. Tibbana filannoo biyyoolessaa Itoophiyaan gaggeessite taajjabuudhaaf Itoophiyaa kan turan lammiin Ameerikaa tokko du'uu isaanii waliin wal qabatees bu'aa qorannoo hospitaalarraa argame koomishiniin poolisii federaalaa ibsee jira. የአሜሪካ ዜጋ የሆነው የማሽ ጆን ፓርክ የተባለ ግለሰብ ከምርጫ ቦርድ የልዩ ባጅ እንግድነት ወስዶ ሲንቀሳቀስ የነበረ ከሰኔ 8 ጀምሮ በራድሰን ብሉ ሆቴል Maarshi Joon Paark jedhamu lammiin Yuunaayitid Isteets boordii filannoo irraa eenyummeessaa addaa fudhachuun socho'aa nama ture. Waxabajjii 8 kaasuun hoteela Raadisan Biluu guyyoota 17 tureera. Guyyaa gaafa filannoos kutuma kireeffatetti lubbuun isaa darbee argame. Poolisiin federaalaa waa'ee isaa qorataa tureera. Akka gabaasaa hospitaala Phaawulosiin nu ga'een namtichi kun du'a uumamaan akka lubbuun isaa ba'e ragaan nu ga'eera. Du'a isaatti ni gaddina. Imbaasiin Yuunaayitid Isteets as jiru akka reeffi isaa gara maatiitti ergamu nu guula hojjetaa jira. Garuu ka'umsi du'aatii isaa maal akka ta'e sababni isaa itti fufee kan ibsamu ta'a jechuudha. Bu'aa filannoodhaan booda rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef koomishiniin poolisii federaalaa qophii gahaa taasisuus ibsee jira. Yeroo filannoon gaggeeffamaa turetti bakka tokko tokkotti hidhattoonni 5 haleellaa raawwataniiru jechuun koomishinarri jeneraalaa Dammallaash Gabramikaa'el kan ibsan irratti hooggantoota garee hidhattootaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo Itoophiyaa keessatti gaggeessame hordofuudhaaf waaltaa kaartar ka biyya Ameerikaarraa akka dhufan lammiin Ameerikaa Joorji Maarsh jedhaman magaalaa Finfinneetti kutaa hoteelaa qabatan keessatti du'anii argamuu isaanii poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Koomishinii poolisii Finfinneetti Daayirektarri quunnamtii uummataa Komaander Faasikaa Faantaa VOA'f akka ibsanitti namni kun hoteela Raadisan Biluu qabatan keessatti du'anii argamuu isaanii ka poolisii quba qabaachiste hojjettuu qulqulleessaa hoteelichaati. Kaleessa kutaa siree qabatan keessatti du'anii argaman. Hojjettuun qulqulleessaa akkuma baratametti kutaa sana innaa seentu lubbuun isaa darbee waan argiteef akka poolisiitti himamutti gaafatamtoota dhimmi ilaallatu achuma biiroo jiranitti himte isaan immoo poolisiitti himanii haaluma kanaan poolisiin gurmuu qorattootaa gara sanatti erguudhaan reeffi isaa achi ka'ee gara dhaabbata eegumsa fayyaatti akka ergamu taasisamee jiran Komaander Faasikaan. Reeffi Joon Maarch hoteelicha keessatti kan argame kaleessa ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 14 waan ta'eef duuti isaa halkan gaafa filannoo sanatti bari'u ta'uu akka malu Komaander Faasikaan itti dabaluun dubbatanii jiru. Kiisii nama du'e sana keessaatti dawaalee hedduu dabalatee mi'awwan adda addaa argamuu isaanii kan dubbatan Daayirektarri sabquunnamtii Koomishinii Poolisii Finfinnee eega qorannaan reeffaa xumurame booda
Poolisiin federaalaa fi poolisiin Finfinnee qindoominaan qorannaa isaanii kan itti fufan ta'ullee dubbatan. Boordii filannoo Itoophiyaatti itti gaafatamtuun koominikeeshinii Sooliyaanaa Shimallis namni du'e kun filannoo sana hordofuudhaaf akka keessummaatti ka dhufan malee to'ataa idil-addunyaa akka hin ta'in ibsanii duuti isaanii filannoo wajjin hidhata akka hin qabne dubbatan. To'ataa idil-addunyaa waaltaa kaarter miti namni kun akka keessummaatti nurraa boordii filannoo biyyaalessaarraa baajii yookaan waraqaa eeyyamaa fudhatan. Kana jechuun maal jechuudha? Haalawwan adda addaatiin kanneen filannoo hordofan garuu hojii to'annoo filannaa kanneen hin hojjenne qaamota akka embaasiif dhaabbattoota waayilootaatiif eeyyama kennamudha. Kanaaf waaltaan kaarter Itoophiyaa keessaa nama filannoo taajjabu hin qabu. Akka tasaa du'uu isaaniif poolisiin qorataa akka jiru kaleessa humnoota nageegumsaaf poolisiirraa dhageenyee jirra. Dhageenyee gaddineerra. Ani immoo akka dhuunfaatti nama hin beeku turee jedhan Sooliyaanaa Shimallis. Hoteela Raadisen kan magaalaa Finfinnee jiru keessatti du'anii kan argaman Joon Maarsh waaltaa kaarteritti hojii gaggeessaa sagantaa Itoophiyaa akka turan ragaaleen ni agarsiisu jechuudhaan Kennedy Abaatee Finfinneerraa gabaasee jira. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Gaanfa Afrikaatti jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeffrey Feltman daawwannaa isaanii duraa Masrii, Eertiraa, Sudaanii fi Itoophiyaatti geggeessan xumuranii deebi'aniiru. Ergaan isaaniis Yuunaayitid Isteetsi rakkoolee naannoo jiran hiikuu akkasumas lammiiwwan mootummaa ofii keessaa sagalee akka qabaatan gaanfa Afrikaa ishee badhaateef tasgabboofte deeggaruuf cicha qabaachuu isheeti ka jedhu ture. Jalqaba Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa ishee abbaan biyyummaa ishee kabajameef tokkoomte mul'ata kanaaf murteessituudha jettee amantii jedhan. Garuu adda addummaan siyaasaaf gosaa guutummaa biyyattii keessaa hammaachuu laalchisee yaaddoo guddaa jira. Tigraay keessatti dararaan raawwatamaa jiruuf rakkoon namoomaa ariifachiisaan bal'aan gamasii fudhataman qabu. Yuunaayitid Isteetsi lola dhaabiinsa akka tolfamu walitti bu'iinsa hamaan kun akka dhaabatu deeggarsa lubbuu oolchuu kennuuf akkasumas kanneen dhiittaa mirga namaaf hokkaraaf itti gaafatamoo ta'an murtiitti akka dhiyaatan michoota ishee sadarkaa addunyaa waliin ni hojjetti jedhan. Rakkoon Tigraay keessaa jijjiiramoowwan hiika qaban ka gufachiise mallattoo qormaata biyyoolessaati. Jilli addaa Feeltmaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif hoogganoota kabroo waliin mari'atanii rakkooleen kun mala akkaan bu'a qabeessa ta'een furmaata argachuu ka danda'an filannoo haqaaf walabaa geggeessuu dabalatee mirgi siyaasaaf namoomaa kalammiiwwan Itoophiyaa mara bu'uura godhate waliigaltee biyyoolessaa uumuuf yaalii godhamuuni jedhan. Jilli addaa Feeltmaan Asmaraa innaa dhaqanitti loltoonni Eertiraa battala Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'an pireezidaanti Isaayyaas Afeworqii cimsanii yaadachiisaniiru. Ce'umsi siyaasaa Sudaan keessaa naannoo sanaaf fakkeenya ta'ee tajaajiluu kan danda'u carraa baroota keessatti yeroo tokko argame jedhan. Feeltmaan hoogganaan Sudaaniif cimsanii innaa yaadachiisan kurna sadiif sabatiinsi kan keessaa dhabame Sudaan naannoo sanaaf akka biyyatti gaafatama qabduu taate bakka ishee akka eeggachuu dandeessu Yuunaayitid Isteetsi ce'umsa Sudaan kan gara dimookiraasiitti geessu deeggaruu itti fufti jedhan. Warraaqsi kun erga dhufee as kan argame fooyya'inni laaffataa ta'e akka hin gufachiifnetti hidha laga Abbayyaa laalchisee falmiif walitti bu'iinsa daangaa Sudaan irra jiru furuuf illee Yuunaayitid Isteetsi cicha qabdi. Jilli addaa Feeltmaan yaaddoo dhimma bishaaniif nageenyaaf hidhi Abbayyaa nageenyi isaa amansiisaa ta'uuf misoomaaf kan geggeessamuuf barbaachisummaa humna bishaanii Itoophiyaa ilaalchisee hoogganoota Finfinnee, Kaayiroo, Kaartum, Masrii fi Sudaan waliin mari'ataniiru. Dhimmootiin kun hooggana gamtaa Afrikaatiin qaamotii dhimmi ilaallatu waliin furamuu qaba. Gaanfa Afrikaa keessatti nagaaf araarri akka bu'u Yuunaayitid Isteetsi ammayyuu cicha qabdi jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25